Guyyaa irraa fiilmii baay'ee ajaa'iba mata dureen isaa Bad Teacher jedhamu afaan Oromoon isiniif qabadhee dhufeen jira. Fiilmicha akka jaallattan shakkii tokko illee hin qabu. Kanaaf asumaan like, subscribe gochuun haa eegallu. Fiilmichi yeroo eegalu Elsaabeet dubartii jedhamtu tokko kan waggoota 30 keessaa hojiin ishee immoo barsiistuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ta'e tokko argina. Namoonni hedduun akka isheen nama bilchaattuu fi naamusa qabdu wayiitti yaadu. Isheen garuu sheexana nama fakkaattee deemtudha. Yeroo barnoota barsiisuu qabdutti ijoolleedhaaf fiilmii bantee ofii teessee waan feete hojjetti. Elsaabeet suusee waan argite biran dabarreedha. Ni xuuxxi, ni dhugdis. Garuu yeroo hundumaa kan itti yaaddu jireenya ishee keessaa waan milkeessuu yaaddu tokko qabdi. Innis abbaa qabeenyaa jaalala qabsiistee maallaqa inni qabu jalaa muxuutti gochuu ture. Yeroo wayii akka carraa ta'ee abbaa qabeenyaa tokko waliin wal barti. Karoora ishee sana galmaan ga'achuuf namicha qilleensa irraa kutuu eegalti. Namicha qabeenya isaa dhaamsuuf waan karoorfatteef hojii isheellee addaan kuttee jirti. Garuu akkaataa isheen hin yaadneen waan ajaa'iba tokkotu uumame. Innis gaaf tokko bakkeedhaa gara manaa utuu dhuftu abbaan qabeenyaa sun haadha ishee waliin taa'ee osoo waa'ee ishee haasa'u argiti. Wanti ta'aa jiru kun bitaa itti galee utuu jiru namichi an kana booda si waliin jiraachuu hin danda'u. Maalummaa keessa dhugaa hubadheen jiraattiin jedhe. Isheenis miira naasuun guutamtee lakkii ani jaalala dhugaan si jaalladha. Sirraa adda ba'ee jiraachuu hin danda'u ittiin jedhe. Hanguma waliin turanitti maallaqa kiisii isaa keessaa akka hataa turte itti hime. Isheen haaluu yaaltus hojiin ishee kun kaameraa dhokataa mana keessa jiruun akka saaxilame itti hime. Amma Elsaabeet rakkoo cimaa keessa galtee jirti. Sababiin isaa hojii barsiisummaa addaan kuttee jirti. San qofaa miti karoorri isheen qabdullee jalaa fashalaa'ee jira. Elsaabeet walitti fufiinsaan ji'oota hedduuf hojii dhabduu taatee hojii barbaadachuu eegalte. Mana barumsaa hedduutti iyyata galfattus muuxannoo gaa akka isheen hin qabne waan baraniif tokkoon isaaniiyyuu ramaduun barbaanne. Deemtee dhumarratti waan gootu gaafa dhabdu mana barumsaa jalqaba gadhiistee baate deemtee maaloo hojii kootti na deebisaa jettee kadhachuu eegalte. Deddeebii yeroo dheeraan booddee tole isheedha jedhanii deebisanii ishee ramadan. Garuu barsiistuun akka ishee mana barumsichaa irraa barsiistu tokko kan maqaan ishee Eem jedhamtu deebi'uu Elsaabeetitti hedduun gammanne turte. Sababiin isaas mana barumsaa kana keessatti barsiisaa qaxalee jedhamuudhaaf wal morkii guddaatu gidduu isaaniitti uumamaa ture. Amma sa'aatiin barnootaa waan ga'eef Elsaabeet gara kilaasii barnootaa seenti. Garuu barattoonni ishee ta'uu ishee erga hubataniin booddee hedduutti hin gammanne turan. Inumaayyuu barattoonni tokko tokko barachuu barbaanna jedhanii mormii kaasanis isheen garuu iddootti hin laanne turte. Yoo jaallattan fiilmii ilaalaa yoo hin feenne immoo gara mana keessanitti galaatti hin jedhu. Sa'aatiin boqonnaa ga'ees akka carraa ta'ee riyyaa ishee Liin jedhamtu kanaan dura wal lolanii kan turanii wajjiniin walitti araaramu. Utuu ta'anii nyaata nyaatanii Elsaabeet haasaa gidduutti harmi ishee baay'ee waan jigee jiruuf yaala baqaqsanii yaaluun sirreeffachuu akka barbaaddu itti himti. Riyyaan ishees sababi isaa maalii jettee gaafa gaafattu Elsaabeet karoorri ishee abbaa qabeenyaatti heerumtee qabeenya isaa jalaa muxuut gochuu akka yaadduu fi yoo kun hin taane immoo karoorri ishee akka milkaa'uuf hin dandeenye itti himte. Gidduutti barsiisaa ispoortii maqaan isaa Raasel jedhamu kan dhaabbii gaarii qabu garuu maallaqa hin qabne tokko wajjiniin osoo isheen dhaabbattee haasoftu argina. Barsiisaan kun Elsaabeetin baay'ee jaallata. Garuu maallaqa waan hin qabneef Elsaabeet dhimma isaayyuu hin qabdu turte. Yeroon booddee barsiisaan qabeenya qabu tokko kan maqaan isaa Iskoot jedhamu gara mana barumsaa Elsaabeet irraa barsiistutti ramadan. Elsaabeetis osoo yeroo hin gubin daddaftee deemtee wajjiniin wal barti. Sobdee haasaan qabdees jaalallee qabaachuu dhabuu isaa gaafatti. Innis jaalallee isaa wajjin dhiyeenya akka gargar ba'an itti hima. Kanarratti Elsaabeet hedduu gammadde. Osoo waliin haasa'utti jiraniis moobaayilii isaa irraa footoo jaalallee isaa duraanii sana baasee Elsaabeetitti argisiisa. Elsaabeet kallattii maan harma jaalallee isaa duraanii sana ilaalti. Harmi jaalallee isaa duraanii sun ol dhaabbataa fi hawwataa ture. Kallattiidhaan yaada Elsaabeetitti kan dhufe namichi nama harma akkasii qabu jaallata jettee waa yaaddeef kallattiidhaan yaala baqaqsanii yaaluun harma ishee sirreeffachuu akka qabdu murteessiti. Utuu yeroo itti laatiin hospitaala deemtee dooktara quunnamti. Harmi koo baay'ee jigee jira. Kanaaf yaala baqaqsanii yaaluun akka sinnaaf sirreessitan hin barbaadaa jetti. Kanarratti yaalli baqaqsanii yaaluu kun waliigala doolaara 9,000 akka ishee gaafatutti hima. Kanarratti Elsaabeet baay'ee tokko rifatte. Sababni isaas buukii ishee irra kan jiru doolaara 50 guutu ture. Baay'ee cannaqamtee galgala sana guutuu hiriyoota ishee hundatti bilbiltee liqii gaafachuu eegalte. Ta'us garuu doolaara isheen barbaadde kana maran nama isheef liqeessuun arganne turte. Amma fala dhabdee jaalallee ishee durii tokkotti bilbiltee jaalalli isaanii addaan citee ture akka itti fufu gaafatti. Inni garuu bilbila ishee irratti cufe. Sababii kanaanis baay'eema tokko aarte. Borumtaas mana barumsaa deemtee akkuma amala isheetii fiilmii bantee ijoolleen akka isaan ilaalan gooti. Dhumarratti barattoota ishee keessaa tokko dhuftee bor sagantaa makiinaa miicuutu jira. Sagantaa kanarratti utuutti argamte baay'ee nutti tolaatti hin jetti. Kanarratti deebistee deemin har'aa anatu gad deebi'ee isinii wajjiniin makiinaa miicaatti hin jetti. Utuu kanaan jiruu barattoon ishee sun bara darbe koo doolaara 6,000 hojjenne jettee gaafa isheen itti himtu Elsaabeet baay'eema tokko ajaa'ibsiifattee tole ittiin jette. Kallattiimaan gara daayireektera mana barumsichaa deemtee qophii ijoollee makiinaa miicuu borii irratti hirmaachuun barbaadaa ittiin jetti. Daayireekterichis kanaan dura rakkoo ijoollee wajjin hojjechaa kan turte barsiistuu Eemiidha.
isheen immoo akkam goonaa ittiin jedha. Isheen immoo barattoonni hundinuu anaan filatan kanaaf an hojjechuun qabaa ittiin jetti. Qindeessicha akkuma taatee amansiifattee borumtaa saganticha qindeessuun hojii eegalti. Karoorri ishee silayyuu birrii barbaacha waan ta'eef asiif achi utaalaa ija warra abbaa makiinaa keessa seenuu eegalti. Gochi ishee kun barattoota naasisuus warri makiinaa miicifachuu dhufan baay'ee tokkotti gammadanii turan. Waan nama ajaa'ibu gocha ishee kanaan kan booji'ame poolisiin tokko osoo ishee ilaalu makiinaa namaan walitti bu'e. Warri makiinaa miicifachuu dhufan hundi gocha ishee kanaan booji'amanii maallaqa hedduu kennaafii turan. Utuu boqonnaan fudhatiin guyyaa guutuu hojjechaa turan. Gara galgalaa Elsaabeet maallaqa hojjetan gaafa lakkooftu $10,000 guute. Utuu hin beeksisin maallaqicha walakkaa saattee walakkaa qofa mana barumsaaf galchite. Kanarratti barsiistuu Eemiin Elsaabeet maallaqaatuu ishee dhageessee qindeessaa mana barumsichaatti himuuf sardamtee gara biiroo isaatti adeemte. Qindeessichi akka tasaa ta'e mana fincaanii keessa jira ture. Eemiin hanguma inni ba'utti illee obsuu dadhabdee utuu manni mana fincaanii keessa jiru dubbicha itti himuu eegalte. Elsaabeet maallaqa walakkaa ol hatte maallaqi ijoolleen hojjetan danuu ture jettee itti himuu eegalte. Qindeessichi garuu ragaa qabatamaa hanga hin qabaannetti waan tokkoyyuu gochuu hin danda'u ittiin jedha. Kanarratti Eemiin baay'ee tokko aartee gara manaatti deebite. Akka tasaa borumtaa walgahii maatii ijoolleetu mana barumsichaa ture. Sanarrattis maatiin ijoollee walitti qabamanii turan. Maatiin ijoollees komii qaban dhiyeessuu eegalan. Maaliif ijoollee keenya qooda barsiisuu fi ilmii ilaalchiftaa jedhanii ni gaafachuu eegalan. Isheenis deebistee akkaataa baruuf barsiisuu isintu natti hima miti. Anarra hin beektan cal jettanii haasaa ijoollee fudhattanii hin odeessinaa ittiin jetti. Xumura sagantichaa irrattis maatii barattootaa keessaa tokko itti dhiyaatee muudiin keenyatti tolee jira. Garuu ijoollee keenyaaf kunuunsa barbaachisu taasisuu qabda ittiin jedhee maallaqa waa kenneefii deeme. Amma Elsaabeet waliigala doolaara hedduu walitti qabattee jirti. Harma ishee jalaa jigee sirreeffachuufis waliigala doolaara 2,000 qofatu ishee hanqatatu. Amma erga maallaqa hedduu walitti qabatteen booda isa durii caalaa dhibooftuu taatee keessa baateeyyuu wayitii barnootaatti kilaasii keessa rafuu eegalte. Barsiisaan ispoortii mana barumsichaa garuu yeroo hunda osoo hin dhuffin Elsaabeetiif gaaffii jaalalaa dhiyeessa ture. Isheen garuu waan inni maallaqa hin qabneef dhimma isaayyuu hin qabdu turte. Garuu erga maallaqa argatte jaalala waliin eegaluu laata kan jedhu garaa isheetti yaaduu eegalte. Yeroon booda akka tasaa barsiistuu Eemiin barsiisicha isa haaraa reefuu gara mana barumsichaa dhufu maqaan isaa Iskoot jedhamu Elsaabeet jalqaba ijarra keewwattee jirtu sanaa wajjiniin Eemiin hariiroo eegalte. Taateen kun garuu Elsaabeetiin baay'ee tokko aarse. Galgaluma sana Elsaabeet hiriyaa ishee wajjin utuu gara manaatti galaa jiranii hiriyyaan ishee Elsaabeetiin akkas jette. Qorumsi faayinaalii dhiyaatee jira. Barattoonni kee qabxii olaanaa yoo galmeessan manni barumsaa badhaasa $5,000 barsiisotaaf qopheessee jiru injifachuu dandeessaa ittiin jette. Elsaabeet eegga kana dhageessee kaastee sirriitti barsiisuu eegalti. Keessa baateeyyuu barattoota dursitee kilaasii seentee eeguu jalqabdi. Sana booda Elsaabeet haala adda ta'een barattoota ishee hordofuu eegalti. Even yeroo barnootaatti barattoonni ishee yoo badii balleessan dhiifama tokko malee gadi baasuu eegalti. Barattoonni ishees yerootti gara yerootti barnoota isaaniitti qaxalee ta'uu eegalan ta'us kanaan dura barachaa waan hin turreef qorumsa waliigalaa kennamu haala gaariin hojjechuun isaanitti ulfaata ture. Kanarratti Elsaabeet barattoonni ishee haala kanaan qabxii yaadame galmeessanii badhaasicha akka isheen injifattu ishee taasisuu waan hin dandeenyeef teessee karoora wayii baasuu eegalti. Gara galgalaas gara barsiisaa Kaarlin jedhamu kan qorumsicha baasu bira deemtee dhugaatii bittee fi baay'ee akka isa jaallattuu fi jaalallee isaa ta'uu akka barbaaddu itti himti. Kanarratti innis baay'ee tokko gammadee baachii kana biiroo kaa'een sanbooddee gara manaa waliin deemnaa ittiin jedha. Isheenis carraa kanatti fayyadamtee isaa wajjiniin gara biiroo deemti. Biiroo ga'anii sanbooddee karoora ishee milkeessuuf dhugaatii barsiisichaatti qoricha dafee nama macheessu itti gootiif. Barsiisaan miira keessa seenee waan jiru waan ta'aa jiru adda baasee waan hin beekneef dhugaatii isaa gixxim godhee akkuma dhugeen of wallaale. Isheenis carraa kanatti fayyadamtee qorumsicha baastee barattoota isheef laatte. Kanarratti barattoonni ishee hundi isaanii qabxii olaanaa galmeessanii isheenis badhaasa manni barumsichaa qopheesse $5,000 injifatti. Amma gaa Elsaabeet harma ishee jalaa jigee ture gara guntuta ijoollee reefuu dargaggoomaa jirutti deeffachuuf maallaqa gahaa walitti qabattee jirti. Utuu yeroon gubinis gara mana yaalaa deemtee beellama qabsiifatti. Garuu faallaa kanaa barsiistuu Eemiin barsiisicha isa sooressa Iskoot jedhamu isa Elsaabeet ijarra kaawwatte wajjiniin hariiroo keessa waan seente fakkaata. Akka carraa ta'ee torbee tokkoon booda manni barumsaa barattoota gibbii sanaa shirrishirrii baasuuf barsiistuu Eemii fi barsiisaa Iskootiin iddoo tokkotti ramadee barattoota kana akka isaan hordofan godha. Taateen kun Elsaabeetiin baay'ee tokko aarse. Elsaabeet waan kana fashaleessuuf karoora tokko baasti. Innis barsiistuu Eemiin akka isheen appilii jaallattu waan beektuuf appiliitti summii gootee fuuldura kilaasii iddoo isheen barsiistu deeskii irra keessiif. Waan baay'ee nama dhibu tokko immoo barsiistuu Eemiin appilii baay'ee waan jaallattuuf akkuma kilaasii seenteen
eenyu akka kaayillee utuu hin beekin aappilii sana fuutee nyaachuu eegalti. Barsiistuu Eemiin borumtaasaa qaamni ishee guutuun jijjiiramee bule. Manni barumsichaa dhukkubi kun ijoolleetti akka hin darbineef imala qabamee jiru irraa ishee hambisee bakka ishee Elsaabeetiin bakka buusa. Elsaabeet carraa kanatti fayyadamtee barsiisicha jaalalaan booji'atte. Karoora ishees galmaan gaattee galgalumti masana waan jedhanii haala adda ta'een dabarsanii bulan. Amma gaa barsiistuu Eemiin baay'eema tokko aartee karaa itti mana barumsaa kanarraa Elsaabeetiin ariisistu mala barbaaddachuu eegalte. Gara biiroo Elsaabeet deemtee lookerii ishee sakatta'uuf yaaltus lookeriin Elsaabeet qulfii ture. Kanarratti saanduqa kan Elsaabeet gotottee gara biiroo isheetti fudhattee isa kan ofii isheetii immoo biiroo Elsaabeet keessa erga keesseen booddee gara hojjetaa mana barumsichaa deemtee qulfiitu na duraa badee kottuuti saanduqa tokko naaf bani ittiin jetti. San booda akkuma saanduqichi banameen saanduqa Elsaabeet keessatti qorumsa isa Elsaabeet hattee barattoota isheef kennite argite. Wanti kun hedduma tokko ishee gammachiise. Sababni isaas karaa ittiin barsiistuu kana mana barumsaa kanarraa ariisistu waan argatteef. Fiiddee qilleensa utuu gidduun galchin gara qindeessaa mana barumsichaa deemtee waan ta'e gaafa itti himtu amma ragaa wajjiniin waan dhufteef sirriitti si keessummeessuun mala garuu ammayyuu ishee kasasuuf infoormeeshinii jiru sirriitti adda baasuu qabdaa ittiin jedhe. Isheenis kallattiimaan gara hoogganaa dhimma qormaataa isa Elsaabeet macheessitee qormaata jala hattee sanaa deemtee morma qabu eegalte. Akkasittiin jette waan uumame dafii tokko lamaan natti himi yoon taane dubbii kana seeran keessa beeksisaa ittiin jettee namicha doorsisuu eegalti. Elsaabeet waan ta'aa jiru tokkollee waan hin beekneef sirriitti ayyaaneffachaa jirti. Elsaabeet ayyaaneffatanii akkuma gara manaatti deebi'aniin barsiistuu Eemiin ajandaa bareedduu tokko Elsaabeetiif qopheessitee eegde. Akkuma isheen dhufteen itti hiiqxee akkasittiin jechuu eegalte. Hanga har'aatti waan ati hojjechaa turte tokko lamaan bira ga'ee hin jira. Qorumsa baaftee ijoolleedhaa kennites bira ga'ee hin jira ittiin jette. Kana irratti Elsaabeet naatee bishaan taatee dubbiin kun salphaa akka hin taane hubattee karoora addaa qopheessuu eegalti. Manatti galtees xalayyaa barreessitee namicha tokkoof maallaqa laattee xalayyicha hoogganaa qormaataa sanaatti akka kennamu goote. Hoogganaan qormaataa waan ta'aa jiru quban qabu ture. Isheen gaafa qorumsicha baastee dursa isa macheessitee turte. Sana qofaayyuu min qullaa isaa footoo kaaftee turte. Amma gaa xalayyaa isheen poostaadhaan ergitee suuraa isaa utuu qullaa jiru kaafamedha. Kana qofaa miti. Dubbii jiru yoo baaftee footoo kee kana hunda isaa sekendii tokko gidduutti sooshaal miidiyaa hunda waliin gaati ittiin jettee akeekkachiifte. Yeroo booda hojjettoonni mana barumsichaa hundi qorannoof bakka tokkotti walitti qabamuu eegalu. Hoogganaan dhimma qormaataa dubartoota lamaan gidduutti akka gogorri kiyyoo seentee ta'ee jira. Waan godhu wallaalee cannaqamaa ture. Kanarratti qullaansaa akka bakkee hin baane waan sodaateef gara Elsaabeetii goree qorumsi tokkoyyuu akka hin baane dhugaa ba'e. Kanarratti Elsaabeet ol kaatee akkas jetti. Mana barumsaa kana keessaa namni tokko barattoota fuuldura dhaabbatee qoricha nama hadoochu fayyadamaa akka ture namni quba qabu hin jiru. Ani garuu ragaa qabatamaa wajjiniin bira ga'ee hin jiraa jetti. Elsaabeet silayyuu cittuu seexanaa lafarra deemtu wajjiniin waliin caaltu. Sababiin isaas akkas jettee kan haasa'aa jirtuuf sababa qabdi. Innis ofii isheetii qorichicha waan fayyadamtuuf qorichichi immoo saanduqa ishee keessa akka ture waan beektuuf turte. Barsiistuu Eemiin immoo waan kana quban qabdu turte. Isheen akkuma qorumsi bahuusaa sana argiteen waraqicha fudhattee gabaasuuf fiiddee gara qindeessichaa deemte. Amma dubbiin badee jira. Sababiin isaas qorichichi mana barsiistuu Eemii saanduqa keessa jira. Kanarratti Elsaabeet akkas jetti. Namni gocha suukanneessaa kana ijoollee waan beekne fuulduratti godhu namni sun barsiistuu Eemiidha. Ammatu saanduqa ishee keessa deemtanii sakattaatanii bukoo hedduutu ba'aa jetti. Kanarratti poolisoonni waamamanii gara biiroo barsiistuu Eemii seenu. Wanti jedhame bakka jedhame qucci jedhee taa'ee argame. Amma barsiistuu Eemiin harkuma isheen kiyyootti of galchitee jirti. Dhugaan ishees jalaa dhokatee jira. Poolisoonni kallattiimaan Eemiin qabanii mana hidhaatti ishee galchan. Haala baay'ee nama gaddisiisu kanaan wal morkiin gidduu isaanii asumatti xumurama. Dhumarratti barsiisaan mana barumsichaa Elsaabeetiin galgala irbaata si'eefeeruun qabautuu ittiin jedhu argina. Isheen immoo haala baay'ee nama ajaa'ibu gaaffii isaa qofaa taasistee gara barsiisaa ispoortii isa jalqabaa kaasee ishee jaallataa ture deemti. Isa bira deemtees akkasittiin jetti. Hanga har'aatti jaalala dhugaatii naaf dhiyeessaa turte. Waan ansi jalaa didee tureef dhiifama naaf godhi ittiin jettee itti hiiqxee dhungachuu eegalti. Innis waan ta'aa jirutti gammadee kubbaa fuudhee darbatee ta'aa ishee keessa rukutee galgala walaa agarrukaa ittiin jedha. Kanarrattis Elsaabeet hojii ishee haalaan hojjechuu akka qabduu fi badhaasa marsaa lammaffaa mo'achuu akka qabdu waadaa ofiif seentee gara kilaasii barnootaa isheetti utuu deemtu fiilmichi asitti xumurama. Egaati fiilmicha akka jaallattan abdii guddaan qaba. Kutaa lammaffaa isaa yoo barbaaddan koomentii keessatti na beeksisa. Hanga ammaatti na wajjin turtanii sabiskiraayib yoon goone immoo sabiskiraayib gochuun akkasiin na jajjabeessitan ammas irra deebi'een sin gaafadhaa galatooma.